جالس جنو أنا ميت. والله يجي ما ترى تقدر كمان أنا خانتا كمان ما تناجي ترتقان. بران كده تاني. أبوان جنون. كم ملال أبا غدي أمّا غدي أنا راندلين. قربان دفنان نقوم كوني كلا سكاو. ولين بيرا كي يدور بيرا. أكمل أنا يقولوا أكمل تامي أمّا رجال. أونيون. ورانكا. Warantu magetan den tara milyoner kabate ge matamaso. Wana milang kuma tana dika mana katra saitani. Hayya gurbaan ku jorna tara dubeo. Nama kabate. Mansur Abu Dhar nari zakam. Ya Rabbi. Dubbi sadda bujitullah. Bidara kamila tambo. Mansur Abu Dhar mare to koy asin naje bi Mansur Abu. Ana sai sidi Fatima kata kamu gurbaan bujira de ma khabar wal mutane wal ne gaditu. Gata hadro wal ta ni mala ke tere. Hai, मुझे बनना का बता मी. वाना कना मन जले दिवे. मला अल्लाह को रोमानु. मैंने वो बात में वाना कना जले दिया ना मुझे बाबी दिएगा. अनिस मिजो तो लगानो मन के नो मखारी नो मखारी थी भी तारा मुझे बाबी दिएगा. वो भी ले दी कोड़ा वाना कना कना गानी को तीजे या ने गायो रुकुमानो कना बिन तुंजिरा तीन मांगा खाता मैं अगर हम इस रुमान नती में. वो बता. मैंने चीज़ गाकर दे. Nanti guruan nanti nanti Mansur. Se gura rura mi. Ahmadu bina kira de acintai. Acintai. Kira kira rura. Ahmadu bina kijan. Dubbi bijar nahi lagi. Nijo tunti kishora. Nijo tunada laga tu bachir kini. Wani sini tijir tawa malera. Nijo tuna kami jirti naga fadu una janama. Amma na dufti dubbi tala ite shambokali dagi kubaga badu. Atille warra kanya mana kam jette. warra keessa sagalee qabee fi nagee qabna jeeni sinjee mire amma deebi'anii maal jedhan Faatimaan dubbii kamarra jirti dubbii tana mee hatoo quba qabdaa jedhan Eessa Itoophiyaa mosteessa. asuma kee Itoophiyaa irraa naan jedhan ka amma sanboota cheezeebanii ammas maal naan jechuu jiran gurbaan viidiyoon isin jechuu waraabdan maarreedha anta taphaati waraabee mire amma warri biyyaa gaamiyyoon heerumtee maarree taate ni heerumtee jirti jen amma illee dheeraa kan sirraa haga baafsu amma gurbaan viidiyoo hojii waraabdees warra biyyaatiin jen oluma keenya Gurbaan kamiin sila? Viidiyoo gaafatu sani? maqaa namaa tuttuqanii maqaa namaa keessa kakaasuu hin ta'u amma akkasitti ammaan tana amma biyyoon heerumtee naammoo egaa isinii kan wal bira taa'u arganii mire viidiyoo san argan biyyoon heerumteen jaammoo dalagachuu jirtiin jaammoo maaliin jaan Heerumni kun isaan dubbatti akkamitti heeruman? heerumni biyyaa fi biyyoon qabu barra bakka itti Isaan dubbatti lakki isaan dubbatti akkamitti heeruman? bakka itti dhalatanii fi bakka itti du'an bar namni beeku jiru Dubbatti. amma heerumtee quba qaban gurbaanis viidiyoo san ijoollee gandaa haram isaan jiraatu hundatti erga haadha mana kiyyaati jaartiidha jee mucaan itti erga viidiyoo suuraa olii kaatan amma akkasitti abuun jee aboo gaa mabruuk bakka rabbi ijoollee olii qootee jaan gurbaan akkasii suuqa kan ta'u Mansur wanni amma itti dubbate Mutiyoon tun fira jirti osoo waan kana quba qabduu dhiftee maqaa keetii jechuun jiran mana isaa jirtaa akkama waan akkana ture amma gaa haya amma gurbaan tana boodaan jimaa fudhatee nama fudhatee dhufu jira mucaan Mucaan kam? inni mucaan kamii amma akkas jee dhufu jira amma waan jennuun isin malaal abbaa keetii fi ummaa keetii kana raandaleeni gurbaan dhufnaan nukuma kuni jala saqaa wal inni bira kan jirtu na bira kunu qaadii as jira akkamiin godhane akkamiin godhata Diam buatnya uang pada nanjani malah nerumoni. heerumtaa mire gurbaan sitti mee gurbaan amma ollaa hundatti footoo fi suuraa viidiyoo hundi ergee Wallahi. amma dubbii kanarra namni wal dhabee jan as keessatti dubbatu dhageessee irratti yaada lagattu hunda lagatturra wal qabanii mana keessaa wal dhabdeen jirti Mana kayaknya kayak sama. mana keessan keessaa amma raasuu keessatti Amalan berbeda. Zimba wangi tan amma agak nawa. Nabe, Lupa mana mungkin tu saya pun itu. kurban kam. Hotun jannah ni. Lupa jalan tu, lupa jalan tu.
Kamu berubah. Anak kan kayak gitu bapak dan godina. Maal inni baafachuudhaan si ga'e amma bar dhugaan sitti immoo jiraate Mansur drama ada lagu cerita ni. diraamadhaan miti haadha malee beekadhu Mansur harus dari dari Nah, mata lagi mutummaatu diraama dalagee qabna anak lu gua nak wallahi. sun dhuguma gaa amma akka nama tokkotti mucaan Fatima amma sanim wani duwara ta siga fitu Aman tak tak kanjira la 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 hanjamaa mi Faatima la la bisa. anamati wa kana oso tijirtu ka da ba ta ko tijirtu da Oh nu kasih dari umat aja. yaa wa ummaati jaafe baafiyyaa miti ganti guutuun dhageeti aruusarra jira Mali. ammaan tana nuyi afaan takkanii afaan gurbaa amma oguu gurbaan dhufeen dubbii biraan qabu suuraa waliin isa sawwareetuma eegaa nabi dheeritaa mire akka nama tokkotti eegaa kuma buleetii taatu haatiin jeenni mire madura amaanaadha amma gaa kun hojirra kun wakkaan irra wal ta'e isinis biyyaa eegara geessan akkasitti akka afaan oromoo jeetiin ifirraatti gabaasaa jechuudha amma siif gurbaa walii galtanii Amma nanti si Mansur. Ada kan wala nadhii siin kaawwinaan si jira si Ada jira tahu tu tidak. Mansur itu lagi. Mansur garabe. Kam? Mansur garabe nanti tahu tu tidak. Nah, inni ergee gandatti akkamire akkam goonare berubah jalan sama jalan. Jalan itu betul kan mana mantan air meter jalan ni. jaalanneen akkamitti Faatima namatti taphattee ifittiin taphattee Jalan ni. amma Fatima wala kan bedi ber. Enggak, masa mana kena beda. Amma isa wal muku baka baka jalan di mana? Dai mun guddo di sana ba. Maaf tu mungkin tu betul sah. Amma tu biar Mansur dari Sahara tu jalan. Anak lu gua ada. Zala baba Mansur mana tu baru. Memang tak lagi Aisyah. ogguun kaa gurbaadhaa si godhe siin godhaa mire Amara ni kau berbana kau tarai Mansur. haadha abbaan ka jiraatu isaanii dabalee tamaan bar kun wayyoo ijoolleen kaa godhe Bukan tak pandai, bukan pada orang. amma duba Faatima akkamiin laaltu dubbii kanaati Anda kita kau telah lagi. dubbii ka tokkotti illee laaltu Itu saya agak tanya lah buat apa jin. Dia Orang itu Jawa sih, jin. anak sani Mansur. Anak sani baru lah anak sani. duba biyyaa gantee ruusa jee wantarree akkam jennaarree Dia kan. Nah, tu kan guru. Ini negara sana apa ni? ay afani gaati namnu kun baasi siyeche baasi namara qabalta Rasa kam. Bakki baasee kottee baasee dhufa namni kun bishaan dirzeera dhufu jira jimaan akkasii namnu kun baasa maallaqa namarraa qabalee dhufa bar arra sana jechuutti Nyata bar ada laki sare yang bahasa lagi yang bertanya. arra sana Guyyaa masiif gaa jechuudha wal quba qabdan arra sana jechuutti bar Ada laki Ini sawah. juga dinaf juga. Antum mantin dia. siin walii galtee qabdanii wayni tu nyaata Isa Mansur nanti Sahara bis dada. warra bisotaanne Mana yang bilang kamu tahu nanti kamu anak keterasa ikan. hayyee gurbaan kun yoornaan tana dhufeeho nama qabatee Nah ini oleh. Karena satu ni. akkamiin wal loltan si kan hinaaf moo si kan hinu Oh ini nak kan itu. mucaa kana ati mani jaalatu Mansur habis dada itu. an amma warra keessanittis dawwalee hunoo mijoon akkana jirtiin harkaa baatee jirti ani siin danda'u wannis dabarsu firraa hunoo gurbaa fidattee jirti gurbaan ka suuraa fi viidiyoo liisirii ergansanii amma booda isinii Surah sih galak sare Mansur. wayna gallakkisa inni duuba duraanuu feesbuuka kan yokuta karimuu godheetiin ol deebisaa firoon ijoollee saayiboottan kiyya achii wal beekani achirra miseenjiraan itti erge isaan nutti ergeef ta'an garuu isa katti erge achi booda aadii isaanii fuudhee achiin walitti deebi'anii hawajjaa soo warra soddaa jedhee Isa warsa dage. Warsa kain ko di mang ko isa warsa. ijoolleen achirra sina gaafachuu jiranii mire Asi tu baman ta jolle ga. ijoolleen achirratti ana si gaafachuu jiranii mire Enda tergane tu ka tidi. achumaan ijoolleen gandaa itti warra sanitti himte warra sanitti girgirii isaanii dhaabe gaa dhuguma Tu sitti sani ni jasa lagi jamite. warra keenya kana jedhee Tu sani aga petani. warri isaanii warra keessan danda'a hayyee isaan hedduu isaanii agaafatan akkamitti fanina gurbaan Oh ini nak kan ta. gurbaan kun nagaas mucaa kun fiddee kanoo Mujam bi kan. Kamu manta. Mujam bi kan. mucaan amma dhufu jira nama fudhateeti Amma amma kan ko baka ba. gizeedhaan nu dubbadhu waan nu dubbatu giseen adda kana ol Antu kan ko baka wa. So di mana-mana. osoo jimaa namanya obburee dhufallee namni aboo gaatu duraan gaa isiniif kan inni yoo duraan karaa nu harkatallee yaanii Harkatee. isiniif kan inni intaltee haadha abbaa qabdi nuti obboleeyyan rabbiiti intala deeraati ati garuu immoo abbaa irraa fuudhuu jechuu maali mire ammoo otoo mucaan kun akkasii lafaan dhufee nu qabne akkam jennaan deebisaa gabaabaa dafii nu kan dhufa Mansur habis dari dari saka. Me kami me. mucaa ati nagarree Nagarre. hojjaasoo jirtan kunoo Duba manta duba kau surang tu ya Mansur habis dari dari sini. isin gaafadha amboo gaafate anamma yaadni siin haagalee jira maal iyyuu naan jette sila akka dhuftetti akka uggaataan dhuftetti cal jettee deessi wal quba qabaachuurraa uffata haara aruusaan godhachuu deemaa beekteeti
Faaltuu biraa baaftee akka dhuftetti hijiira. Boo konkoo deema ta'u jirti bara. Itti dawwala mudatti. Ammoo bakka ni kaageessina. Diggitee bujiin. Boru aruusa isaanii walla jimmata. Itti nu dawwala. Itti dawwale boo Jirta gubbaa. makaatun. Maal mataa buustee akka ta'e isa guutaan akkasii hojjaa sochita amma. Harka quba kurnan afaan keeysee. Mansoora bisdaadu na reefiyaa. Waan sidiisa. Gurbaa namaa fiddee kaa gurbaan boru wayyaa kaa. Aruusa. Ani dukaan gurbaa qubaan qabu. Waliin gammaddan qaama. Wallahi. Yaa Faaximaa nan dhaabini. Ifiif aduu keessan dhaabini. Eessa deemsisa? Eessa deema? Hoogataa kaa. Mansoora Hoogataa Ulee hoogataa. namaa si jiru Mansuur. Hoogataa gataa. Mansoor diraa mana haddala hojjetan. Diraamaa sana jala kun jiru gataa Faaximaa. Afaan akkamitti dubbisaa Faaximaa ta'a. Gata gata gata. Gataa. Ni deem baay'ee. Haloon deema. Hai, egaa bidara kam ilaaltan boo isa. Aboo ulee namaa si jiru. Mansoora bisdaadu maal yaa ta'u qoyi asin naa deebisee Mansoora irraa gataa. Ana isaanis sidee Faaximaa gataa kan gurbaan dhufu jiraate immoo habara waluma taanee wal dubbinee. Biraan kilaalee jechuun fillee yemmuu diddee. Garuu keessaan feetee jirtaa yoo jaa. Dhiifama. Dhiifama biraan gilas goonee. Isinlee laal. Wayaante. Biraan gilasaati. Biraank. Biraan. Dhiifama gaafa dhugaa. Ay, kama lagi. Biraan kira.